nutu haala isinii mijeessaa paaspoortii nama qabu yoo isin paaspoortii hin qabaanne nama barumsa qabu. Alo. Obbo Raggaasaa akkam jirtu? Fayyaa nagaa jirra. Mee akkamii Finfinnee geettanii jirtu? Hayyee mattaawaqaa keessan of harkaa qabdanii? Qaba. Hayyee nama fira keessanii nama barumsa qabu jira isin ka qarqaaru tarii osoo biyya kana dhufuu danda'anii viizaa osoo baafnee fi dhufanii waan kana qulqulleeffatu nama danda'u gama mootummaa biyyattiin illee dhugaa jiru itti himtanii dhufee akka qulqulleeffatee isinis dhugaa akka bartanii fi namnis waliin bu'aa jira. Tariitii namoonni tokko waan biraa isiniin jedhuu danda'u nummootu dhugaa jiru isinitti himaa jiraachuu danda'a. Kana isiniifis uummata Oromoo bal'aa fi akkasuma Arsii fi Tuulamaallee walitti buusaa jiru. Nagaa kana buusuuf isin nama achii godhachuu dandeettanii tarii isin achii as dhufuu dandeettanii viizaan odoo isinii bahe. Nuti wajii isin danda'a jedhu wajii keessan mallaqa isin barbaachisu nuti isin haala isinii mijeessina. Nutu haala isinii mijeessaa paaspoortii nama qabu yoo isin paaspoortii hin qabaanne nama barumsa qabu nama fira keessanii nama waan kana adda baasee qulqulleessee dhugaa jiru mucayyoo nama ajjeese mucayyoon harka ofiitiin of ajjeefte mucayyoon tun adagaa akkanaatiin duute jedhee waajjira poolisii fi akkasuma hospitaalarraa ragaa qulqulluu fuudhee akka isinis nagaa argattan akka isiniif ta'uufi namni qaaman biyya kana dhufee odoo isinii qulqulleesse maal isiniif fakkaata paaspoorta isaa yoo qabaate harka isaatirraa nu viizaa baasuun nun dhibu haalli inni ittiin dhufus mijataadha. Nutis waan kana imbaasii wajjin harka ol keessa godhannee imbaasiin biyya kanaallee nagaa barbaada. Tariitii nama as jiru yoo itti amanamummaan qabaanne nama achi jiru as ergitanii waan kana qulqulleessee reeffa mucayyoo tanallee fuudhee akka isinii galuuf mijataa isinii ta'a jenneetii yaanna. Mee kanarra maal jettan isin? Addis Ababaadhaa fudhachuu hin dandeettan tariitii namoonni tokko mucayyoo teessan namatu ajjeesee kanaaf reefki ishii qulqullaa'uu qabaa beekaa isin gowwoomsan jedhanii namaan olitti isin buusuu danda'u. Sodaa sanirraa kaka'e namni achii dhufuudhaan waan kana qulqulleessuu qaba. Fakkeenyaaf waan kana jala bu'ee hordofaa jiraani. Hospitaala dhaqee reefka mucayyoo arguu baadhullee waajjira poolisiitirraa ragaa qabatamaa naaf himanii jiru. Wanni sun uummata Oromoo bal'aaf liqimsamaa hin jiru. Kun liqimsamuu ka danda'u nama itti amantan yookaan aantee fira keessan nama biyya kana jiru yoo nuu gootanoo maal isiniif fakkaata? Nama sanirraa ammoo waan qulqullaa'e yoo isinitti hime irraa fudhachuu dandeettanii isinillee akkasi qalbii nagaatiin raftu. Yeroo gagaraa kiyyaati isinitti naa qulqulleessitanii naa ergituu nama akkasii dachiisin qabuu garuu ittiin qorataa hoggaa mitoo biree qorattee isinitti jira. Maal isiniif fakkaate? Amma wanni kun reefki kun biyyi kun sirritti qorata. Qoratee immoo qorannoo isaa kana barreeffamaan kaa'ee biyyatti erga reefka ishii wajjin waan poolisiin qoratee ragaan mana yaalaa mirkaneesse itti amantu? Mirkana manaa waan bikkaana barbaadu malee kana mana reeffamti bikkaan naa galuun barbaada. Hayyee guddaa galatoomaa burjaajjiin hedduun nu gidduutti uumamaa jira. Kanaaf kallattii furmaataa akka nu ta'uuf yoo danda'ame nama nu erguu dandeettanii yoo dadhabame mootu namootuma itti amantan namootuma shawaa maqaa isaanii isinii kenninaa keessumaa'uu namoota ganda keessaniis argannee jirra. Kanaaf haga danda'amaa ta'een isinii bilbila keessan cufaa nu jalaan godhinaa. Yeshuu. Hayyee galatooma.
Ayyee maqaan kiyya Nuuraddiin naan jedhanii maqaa kiyya qabadhaa bilbila kiyyallee qabadhaa namoota bilbila lakkoofsa bilbila kiyyaa kana isinii qabu qabadhaatii tarii dhugaa gaafa waan kana argitan namni waan gaarii olii yoo dalagee waan badaas yoo dalagee wal beekuun barbaachisummaa guddaa qabaa namoonni garagaraa isinif bilbiluun kallattii isin jalaa dabsuu danda'u dhugaan lafarra jiru kana akka mucayyoo keessanii yoo dabses yoo qajeelches ragaadhaan ka qulqulleeffattan ta'a dhimma mucayyoo teessanii anatu harkaa qaba nama jaa wajjin. Hayyee rabbi dhugaa mucattii teessanii haa baasu ragaa. Hayyee galatooma. Mee yoo danda'ame mattawaqaa keessan nu erguuf yaala mattawaqaa keessanii fi mattawaqaa mucayyoo teessan tan maqaan haa dhooftan ishii Finfinnee jirtu tan maqaan ishii Kumbee jedhamtu Kumbee Raggaasaa mattawaqaa ishiin haa ergaa yoo danda'ame Kumbee Raggaasaa biyya kana dhuftee waan jiru qulqulleeffachuu dandeetti nama umrii 18 olii paaspoortii yoo harkaa qabaatte. Hayyee mee irra deebi'ee waa isiniin jechuu barbaada Aato Raggaasaa namoonni hedduun irra deddeebi'uudhaan Raggaasaa miti nama biraa fiduudhaan nu gowwoomsaa jiruu jedhu irra deebi'aati Raggaasaa akka taatan of ibsame. Raggaasaa qophaatii jedhamtee maqaan Beljamena. Warroonni mana madaamaa teettanii akkanuma naasoftan kallattiin bilbillee Nookiyaa harkaa qabu sagalee isaa dhaga'aa jirra. Mattawaqaa isaanii nu ergaa akkaataa saniin walaa hubannu piliis burjaajii walitti nuumina nuti dhugaaf dhaabbannaa dhugaa rabbi haa baasu ragaan isii kan waajjira poolisiitii fi akkasuma hospitaalaatiin qulqullaa'u ta'a hangasitti nurrattis duuluu osoo hin ta'in wanti nu jennu kun soba ta'uu fi dhugaa ta'uu ragaa fi ifaan ifatti isin warra miidiyaarra jiru fakkeenyaaf kan akka Mubaarak Musammaa kan akka Siifan Kamaal miiseejiidhaan waliin haasofnee jirra dhugaa jiru isinitti himee jira dhugama san irra deddeebi'ee dubbachaa jira waan ta'eef tariitii akka badaatti fudhattanii screenshot gootanii maxxansuu dandeettu na biras jira ittiin saalfadhu maxxansaa hammeenyummaa tokko of keessaan qabu jechuudha. Kanaaf akkanatti naa beekuu qabdanii yaa uummata Oromoo wal nyaachuu fi wal nyaachisuu irra kallattii furmaataa haa kennu isiniin jedha. Mee namni biraa fira mucayyoo yookaan aantee mucayyoo namni taatan biyya United Arab Emiraat kana keessa namni jirtan lakkoofsa tokko barreeffadhaa.